waan barbaadettiin goota. Asteessee kana godhaa, kana bitaa, kana ijaaraa, kana buqqisaa, kana maal godhaan jee. Warqii bitiitii kaawwadhu bira. Akkaawuntii qabdi akkaawuntii keerra gashadhu. Akkaawuntiin qabdu warqii bitii bira kaa'e. Huccuu masassaabaan oli. Boris huccuu, iftaanis huccuu, iftaan duubas ji'a dhufe ati hasaasiyyaan keessatti ka'e, cittoon keessatti ka'e. Ati huccuu jijjiiruuf biyyaan baane ko. Of jijjiiruuf biyyaa baate malee. Habiibti shiitii kee uffadhuuti. Kaayyoo kee iddoo barbaaddu sana ga'e. Kaayyoon kee biyya Arabaa dhufuu bichaa miti. Kaayyoon kee biyya Arabaatti galuu godhe. Akkamittiin hin gala jedhiitii taa'iitii wanta hojjedhisaaf hojjedhu. Ani iddiin dhufe ji'a ja'aadha. Ani iddiin dhufe waggaadha. Ani iddiin dhufe waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4. Maalan godhe jedhiitii of gaafadhu. Ofotti horii. Maaliif akkasitiin baasta jedhiitii ofotti horii. Ati kanaaf dhufte gaafa dhufte jedhi. Kanaaf biyyaa baate gaafa biyyaa baate jedhi. Nafsiyyaa keetiin, onnee keetiin. Achi booda wanti hundumtu tastakaakalaa dhufe. Yoo ati kanatti himte kun immoo nafsiyyaatti himti, jismii muluutti himti bakka. Taazaajiin kanadha bakka. Simmeetii ayyoo ajajamte yoo akka barbaadde si'ooti simmeetiin kee kanas biteetti, kanas kaa'etti, kanas ergeetti, namas gargaareetti, kan ustaazonni dhufanii ajajan kanas godheetti, sanas godheetti hundumaatti ajajamte. Garuu sammuu keetiin deemta yoo ta'e sammuun kee onnee keetiin deemti, onneen kee immoo akka barbaadde sin gootu. Jagna dhakaati. Abbaan barbaade footoo isaa postotee maal si gasheesin? Abbaan barbaade wayyaa bitee postotee maal si gasheesin? Anchi karaasish gaa tawodaadari. Of faana tawodaadari. Nama faanaan tawodaadari. Birriin tokko har'a Itoophiyaatti birrii meeqadha nama nazzaramu? Kumni tokko 45 46. Kumni 46 gaafa ji'a 3 meeqa ta'a beekta? Gaafa ji'a 4 meeqa ta'a beekta? Gaafa ji'a 5, gaafa waggaa hammam akka ta'u taa'ee asabi. Mooraarii godhatta. Cimtuu taata. Bakka. Anoo gaafan galu buutikiin banadha. Buutikii banuuf maal gochaa jirta? Maal gochaa jirta? Karoora bichaatuun ta'in maal gochaa jirta? Namoota akkamii faana oolaa jirta? Iddoo kam oolaa jirta? Maallaqni kee akkamittiin jira? Fayyaa isaati akka inni nagaa qabu ilaalaa jirta? Akkaawuntii kee keessa jira moo nama bira jira? Birrii nama bira jiru birrii kee miti. Birrii sirka jiruutu birrii keetidha. Birrii warqii keerra jiruutu birrii keetidha. Birrii akkaawuntii keerra jiruutu birrii keeti. Abbiyyee jira bira, immiyyee bira jira minaamin ayisara. Abbiyyeen gaafate galtu dhiira bira fuutee deemtuu fe'anii sittiin kennan. Yaa jamaa nuun dhiira qayyaruuf biyyaan baane. Dhiira guddisuuf biyyaan baane. Dhiira haatiif abbaan dadhaban maal nu gashe nuun? Maal nu gashe? Haadhaaf abbaan isaa guddifatan. Waan faana guddachuu barbaade inni sin fida ati sin fidda walitti aggacaatanii waa gootu gaafa waggaa tokko. Sigalee miti akkasidha. Innis waggaatti maal hojjete atis waggaatti maal hojjete. Dhiira nutu balleesse yaa jamaa. Dhiiraan komatina of komadha. Atis waggaatti maal fidda anis waggaatti maalan fida. Walitti finnee wal taana. Atis jaalala anis jaalala. Atis bakka nu lammanu fiqiriidha miti fiqir ukkursiyoon no dassimiloo jee. Ukkuliin kanaanis fiqirii anis ukkursiyoon no dassimiloo. Wal kabajuun innaa sana dhufa. Wal dhaggeeffachuun innaa sana dhufa. Nun waggaatti dhiira komachuu qabna. Waggaatti dhiirri nu boossisa. Waggaatti dhiirri nu shawwada. Okay, warri shawwadamne miti. Warri nyaatame miti. Okay, warra hafaniif immoo mangadaatti agarsiisu. Warra hafaniif immoo aspaaltii haa taanuuf, haa xaxxaragnuuf irraa deemani karaa kayiriirra. Haa fayyadamani. Heeruma gaarii haa heerumani. Haa dhalani. Haa guddifatani. Haa barsiifatani. Haa qaraasifatani. Haa fuusifatani. Haa heerumsiifatani. Dharaas waddaaj moon hin labbina. Akka ani ta'e ijoolleen ta'uun qabdu. Akka ani boo'e jarri boo'uun qaban. Akka ani kufe jarri kufuun qaban. Akka ani dadhabee ture dadhabuun qaban. Milkaa'anii dafanii haa galan. እንደዛ ሲሆን hingudanna akkas yoo taane hin jabaanna hin cimna waliif humna taana. Dubartiin tokko mana Arabaa keessatti waggaa 7-8 minaayil akkamsitti ulfa akkam azantaaf har azaniif gaafa ishiin
دوم سدد أبدي قافشين إلمو مليها فتجأ متونتي هرقما ولي برمتشوك أمنا وليف بوك أمنا وليف أبتشوك أمنا وليف دلاتوك أمنا وليف مصوصوتوك أمنا نمني نما مليهم بريدو يا جماعة نمني نما مليهم بريدو قباسا بريدو نمني ولي برم سفرات استمارين تماريتو نما برسيسي كنافو جروتا كناف برم سهاكنين جروتا إجولي وقاتو غنا حرمتهم باسين أفاجرتو umriin isaanii akkan taaneen ta'e jireenyi isaanii akkan taaneen ta'e pireediituun argiin dhufaa jiru harmatuun baasiin dhufaa jiru jaraaf immoo barumsa haa kennan I love you sobadha biyya arabaa irratti birrii ofii akkan taanetti maallaqa ofii erguun sobadha qabadhu maallaqa kee ji'atti ummaa keef abbaa keetii birrii 200 ergi 800 obbara kaadhu galtee mana haadha kee keessa taa'uun hin fokkisa mana abbaa kee keessa taa'uun hin fokkisa deebistee biyya arabaa deemuun hin fokkisa waggaa 3 yoo dalagatte 4 dalagatte suuqii tokko banatte suuqii dalagaatti innaa baatu namoota dalagatan wajjin wal argita maammadoo wadda dalagatu wajjin wal argita mana arabaa keessa taasise yoomiyyuun kashlebbee malee nama tujjaara faana yookaan immoo nama dalagatu faana wal arguu hin dandeessu lubbu waan mandara keessa deemte dubartoota dalagattu barbaaddattu bichaa wajjin wal argita maammadoo mirtii faana wal arguu hin dandeessu miknaatum gola arabaa keessa jirtaati gaafa galtus safara keessa hin deemin safara keessa bayi eessa deemtaa gara iddoo dalagaan jiru iddootti dalagaan hojjetamu namoota dalagaan wayyaan kun eessarraa dhufa shaqaxni kun eessarraa dhufa simmintoon kun eessarraa dhufa qorqorroon kun eessarraa dhufa ani maal dalaguun qaba ani maal hojjechuun qaba jeeti warra dalagaa dalagu faana ooli achi keessa namoota ariifii faana wal bartaa jechuudha galatooma hawwiin dhufteetti. Tolee galatooma wallahi waa baay'ee isinii kaaste munaanii kanarra dhaabbatni arra ajandaa baay'ee qabannee dhufnee ni warri irraa dubbachuu qabnaa dubbatamuu qabaa ittiin ol gorsuu qabnaa shamarran keenya waan akkanaa kanarraa of eeguu qabanii waan jedhu waan tokko barreeffannee dhufnee jirra. Amma gamanumaan gara Dr. Hawwiitti isin dabarsaa waan isaan jedhan dhageenyee walitti deebina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي إن جمامي شبكة صبر كم لينا قد إيه جيرة اللي دور جتشون دندنة والمقالة ولو ما دندنا جافر جنة جتا جافر جيكم سجل وان تأفي نبرة إسني حاسه مير كي اللي نتنتلون مللي جيكم بربادو والمقالة تهر أكوبيكم تربان كيستي ويا ويتتا جلجلا يرو حمد مايو يرو يعني اتفاق عدان من مناتتي والتجيكينا كأبتا قرمو قدنا في كتيرم قدان تتاتين هو جنمو تربي كيستي قوياتا كسرتي دام سبب بريدو كيسو ما ددا فيرو دان أكسو مالي أمو موتانو ددا ولكنون دبرسنا توري أكسو مكا تربان تربي إيجتي حربس قويا ويتتا قلقلا سغنتا بريدا تكون افني والمقالتي ور استديو كينانو كيسو ميسن لولا نتاساسين انجد إيتوري ittihin tolle haala tokko itti mijetu dhabe dhufuun hin dandeenye akkasuma munaanillee jirti siifulleen nama dandeettii addaa qabu reef lafaa ol dhufaa jirti maashaallah tabaarakallah walumaa galatti har'a sagantaan qabnu siifu ka torban keessatti guyyaa takka mana munaatitti geggeeffamu hiriyaa gaarii fi tokkummaa dubartootaa jedha sanirraa munaan kaastee jirti sanirra dhaabbattee qabxii itti fufuu dandeessa uma turee addaas qabaatte amma kanumarraa gabaabsinee dubbanna jechuun barbaada تكوس رجيفنيتي بعد سنة أمو اتفوفا. Tolee Dr. Hawwii galatoomii waa baay'ee isinii kaaftee jirti obboleeyyan keenyaa taaftaa koopiliin illee gochaa akka waa baay'ee walirraa barannee wal dhaggeeffatu godhaafa. Asoosama mi'aa saniin wal'attani barbaaddani haasawaa dhedheeraan barbaaddani ayyamee koopiliinkii al takka wal faana godhaa habaabii. Keessanii shumarran iskiriin gochuurraa osoo dhaggeeffattanii ana garuu baay'ee natti tola akka kiyyatti maaliifi isiniif asirraa isiniif dhaabbannee wanni hundumtuu nutti hafee hamma dhiiga keenya dabarsinee isiniif laachuutti nama tarkaanfii guddaa gochaa jiru. Wal tuffachuu dhiistanii iskirool gochuu dhiistanii bakka hin taanetti argamuu dhiistanii osoo nu biratti argamtanii waa tokko nurraa hubattanii barattanii dhaggeeffattanii baay'ee natti tola. Arra waa baay'ee qabannee dhiyaanneerraa
obboleettiin ta'e namoonni waa baay'ee isinii kaastee walumaa galatti ani kanaan barreeffadhee dhufee ajandaa godhannee irraa dubbannee keessatti of laallee of gamaggamnee maal keessa jirra hundi keenyaa kan jedhu keessatti of laaluu kan qabnu akkuma miidhama qabnu faayidaas qabna akkuma faayidaas qabnu miidhaas qabna nuti warri shamarranii kana ilaalchisee shamarran gaafa bultii isaanii diigan haluu baafachuudhaan sisteema garagaraatti fayyadamanii warroota dhiiraa irratti miiran taane geggeessan. Fakkeenyaaf kan akka zayitii walitti jissuu, bishaan danfisanii walitti naquu, waan viidiyoo garagaraa viidiyoon taane walirraa waraabbachuu, wal doorsisuu fi kan kana fakkaatan qabatee asirraa waan dubbachuu qabnu ni dubbanna jedhee an akka ajandaatti barreeffadhee dhufeera. Waan kanarratti namni yaada qabdan yoo jiraattan asumaan carraa manaaf kenneera. Waan kana ilaalchisee kan itti aanus kanumarraan itti fufna waan ta'eef kanarratti akka dubbannu jechuu barbaade. Isinii galee yaadni koo? Nuuf nuu galeera yaadni kee bareeddoodha. Mee hawwii waan itti fuftee jiraatte itti fufnaa. Kana achi immoo dubartiin tokko gaafa waliigaltee dhabame maal gochuu qabdi? Akkam ta'uu qabdiidha yaadni kee akkas miti? Maal gochuu qabdi? Of jijjiiruudha moo isa miidhuutu faayidaa qaba ishiidhaaf? Of milkeessuudha moo ofii isa miidhuutu ishiidhaaf faayidaa qaba? Gara milkaa'ina ishiitti deemu moo isarraa fagaattee ofii isa miidhuutu ishiidhaaf nagaa fi khayrii qaba waan jedhamu natti fakkaata yaadni kee. Waan kanuma ilaalchisee kanuma fakkaata yaadni kiyyees akka sirriitti isinii galuuf dirqama yaada irratti kaasuun barbaada. Bultii ijaarrachuunis kennaa rabbiiti. Adda ba'uunis ammoo riskiidha. Rabbiin waan ganama sii barreessirra deemta malee waan rabbiin sii barreessineen alatti wanni ati sochootu hin jiru. Shamarran keenya keessa hunduma keenya keessaa wanni jiru namni tokko gaafa si miidhee deeme. Nama si miidhee deeme kana kallattii kamiin nama kanarratti irmijaan taane fudhadhe yookiin kallattii kan kamiin kuffisee argamaadha yaada hawaasa keenya keessa hawaasa shamarran keenya keessa baay'inaan jirudha kun. Kana ta'u ammoo ati kan isa mo'achuu dandeessu kan isa caaltee argamuu dandeessu yoo maal gooteedha. Tokko jedhee na dhageeffadhu. Namni tokko tarii atis miidhee deemuu dandeessa innis miidhee deemuu danda'a. Garuu miidhamte san akkaataan itti fayyitee yookaan of kunuunsitee bakka san caaltee yookaan nama san caaltee itti argamuu qabdu dhibbaan dhibbatti onnee kee tokko gootee yoo hojjetatte qofaadha. Hojjettee hojiidhaan isa caaltee yoo argamteedha. Lakki inni fuudheeraanis heerumuu qaba. Innis dubartii hiriyyaa kiyyaa wajjin jiraate anis deemee hiriyyaa isaa waliin jiraadha. Yeroo baay'ee saayikoo keenya keessa wanni jiru wanni dhaloota keenya kan ilmaan keenya kan guddataniif illee gufuu ta'u hiriyyaa walii irra fiiguudha. Hiriyyaa walii irra fiiguu kan dhiiraas ta'e shamara kun lamaan keenya keessaa yoo jira lamaanuu bakka bu'ee dubbachuun barbaada. Maaliifi shamarri qofti shamarri akkana mala kana qabdi jechuu koo osoo hin ta'in ilmi dhiiraallee gaafa dubartii takka dhiisee morka shamara saniif hiriyyaa ishee san wajjin waan hin taane raawwachuu yookaan kan raawwataa turus kan raawwataa jirus ni jira. Waan hawaasa keenya keessa jiru waan baay'inaan kana gadi lixxinnaan argine qabatamaan argine irratti ragaa baanee dubbachaa jirrudha jechuudha. Kana maaliif ta'a? Namni tokko ati amma addunyaa kanarra jirturra waan gaarii facaafattee gaafa deemte yookaan karaa irra deemte sanirra waan gaarii yoo facaastee deemte gaafa deebitus gammachuun deebita malee bira darbeera ittee qoree facaasaa deemta taanaan qoree sanirra deebita. Namni biraa kan osoo ati irra hin deebiin dhufee qoree sanirra sii deebi'u hin jiru. Namni kun kana na godhee si miidhuu danda'a. Isa okkee namni jireenya keessa namni waliin miine kamuu hin jiru. Akkuma waan gaarii sii ta'u lalaan ilma dhiiraa akkuma haadhaaf abbaa bakka sii bu'ee si wajjin jiraatu yoo itti fayyadama amma fakkeenyaaf waan tokko isinii fudhadha. Kilaashiin ibidda baatee deemasa. Kilaashii gaafa itti fayyadamne obboleessa keenya nu caala. Gaafa itti fayyadama wallaalle garuu innumti mataan isaatu diina nutti ta'a. Diina biraa barbaachisu hin ta'in innumti mataan isaatu fayyadama wallaallaan nuuf diina. Fakkeenya sanitti fudhachuu qabdan ilma dhiiraa. Ilma dhiiraa jechuun gaafa itti fayyadamte yookaan gaafa jireenya gaarii wajjin jiraatte gaafa maal jettan doktor? Gaafa kabajaadhaan waliin jiraatte waan fedhes yoo ta'e waan fedheeyyuu yoo ta'e lakki isaan hin dogongoranii numa bira dogongorri jira jechuu kooti miti. Namni nu lamaanuu gaafa walitti fayyadama keenya karaa sirrii ta'e waliin fayyadamne walitti fayyadamne jireenya
gaarii ta'e jireenya namaaf gammachuu ta'e jiraachuu dandeenya. Garuu gaafa itti fayyadaman beekne hoo diina biraa barbaachisu hin ta'e nu lamaan diina walitti ta'uu dandeenya. Kanaafuu inni waan kana godhee gama fakkeenya shamarran yeroo baay'ee maaliif zayitii nurratti naqanii yaada baay'ee ilma dhiiraa keessa jiru. Yaada sodaa baay'ee isaan keessatti uumameeru. Maal dhugaa qabanis gara tokko yoo fudhan. Namni tokko tarii haadha manaa kan kee fuudhee osoo mana kan kee keessa jirtu obboleettiitii jedhee nama biraas irratti fiduu danda'a. Kun saayikoo ilma namaati. Saayikoo nama tokkooti. Garuu ati kana naa godheera yookaan kana na godheera jettee aarii sanitti bahu osoo hin ta'in obsitee dhoksitee dandeessee waan hunda baattee nama san caaltee yoo danda'ame gorsitee ofitti qabu yoo dadhabde ammoo karaa seeraatiin adda baatee jireenya mataa keetii jiraattee nama san caaltee argamudha. Namni addunyaa kanarraa namni madaa hin qabne hin jiru. Madaa isaattu garagara. Garuu madaan isaa tokko ta'uu danda'a, tokko ta'uu dhabuu danda'a isinii galee. Inni na miidhee argamaa yookaan inni na miidheenis isa miidhuu qabaa osoo hin ta'in wajjannee nama jabduu taanee nama san caallee argamudha wanni nurra jiraachuu qabu. Keessaa shamarran wanni fedhu abbaan kan kee fedhu obboleessi kee fedhu abbaan manaa kan kee abbaan barbaade qaamni sadaffaan kan barbaade si haa miidhu. Qaamni lammaffaan kan barbaade si haa miidhu. Ati garuu ofii keetii nama gaarii ta'e. Nama gaarii ta'e argame. Mee akka nama sanii gadi taatee jiraattu of laalta. Mee akka nama sanii hin geene akka nama sanii gaditti namni marti si raggaxaa deemu yookaan akka nama saniitti namni marti gadi dhiisaa deemu hin argita. Nama gaarii ta'e mul'adhu. Dubartii jabduu ta'e mul'adhu. Waan inni si haa miidhu ati hin miidhin. Bakka kanatti ammoo isaanoo kan nu ajjeesaa jiran, kan fooqirraa nu darbaa jiran, kan nu fannisaa jiran, kan nu tumaa jiran isaaniifoo maal jettanii jechuu dandeessan. Kun gaafii hunda kennaati. Isaanis waan gaarii nu godhaaran jechuu kooti miti. Tarii nama tokko namni maatiin dhufee walitti si araarsuu danda'a. Wal dhabbiinsi keessa isin lamaan jidduutti uumama taanaan jireenya kan kee kan jiraatu si qofaadha. Siif si qofaadha. Namoota si araarse san wajjin bakka tokko bultee yookaan jiruu kan kee keessa namni sun sii galee jiruu ati jiraachaa jirtu siin argu. Manni nama hundaa halkan gubataa bulaa ganama aaraan arganii jedha Oromoo. Mana nama hundaa keessaa wal dhabbiin garagaraa jiraachuu mala isinii galee. Lakki jaarsummarra hin darbu. Lakki jaarsonni udaan nama nyaachisti. Lakki eeguma abbaan kiyya dhufee akkas naan jedhe irra hin darbu. Wanti jedhu hin hojjetu. Ofii keetii of ta'e murteessi. Yeroo baay'ee shamarran keenya hundi miidhu dirqama araarsuudha. Araarama dirqama yeroo isin hin jedhu isinii gala jedhee nu badha. Araarama isaan lama fakkeenya haati manaatiif abbaan manaa tokko gaafa ol dhabanii namoonni ollaa bahanii namoonni firaa bahanii namoonni fira isaanii ta'an walitti dhufanii araarsanii bakka tokkotti walitti araarsanii biraa deeman. Garuu kan jireenya san jiraachaa jiru jara lamaan. Jarri lamaan sun garaa waliin dhiifne taanaan haluu walitti qabatan taanaan jarri biraa deemanii ka wal miidhu ammoo jira. Yeroo baay'ee shamarran keenya irratti illee ta'ee warroota dhiiraa keenya kan miidhaa jiru araarama qaamni sadaffaan dhufee araarsee biraa deemudha. Kana yeroo isin jedhu araaran dijaa isin jechuu kooti miti. Araarri akka qaba. Wanna siif hin taane taanaan ofii keetii murteessi. Lakki namni eega ibalu dhufee irruma darbee araarama jireenya kiyya jiraadha jettee jiru kan keen balleessin. Habiibtii tiyya lubbuun takkattiidha. Lubbuu takkattii tana akka warqiitti eeggadhu. Ilaalaale shamarri durbummaa yeroo takka qabdi. Durbummaa sangannaan deebitee durbummaa argachuu dandeessi hin dandeessu. Lubbuuf durbummaan tokko akkasitti qabadhu lubbuu kee hanqaba akkamii. Sin ta'u taanaan itti dhiisii biraa deemi karaa seeraatiin. Hin arrabsin, hin qeeqin, hin jeeqin, waan hin taane walitti hin fidin, bishaan ittiin danfisin, arraba hin taane hin arrabsin, saayikoo isaa hin cabsin. Sii ta'e waliin jiraattee mi waliin nyaattee dhuddee waliin turte isaa algaa takkatti irra erga adda baatee nagaan adda bahi bas. Tokko isaa. Inni lammataa shamarran xaalqaa isa gaafa haati manaatiif abbaa warraa wal dhaban qaama sadaffaan dhuftu sun. Isinii gala qaamni sadaffaan masaanuun akka qabdi. Masaanuu jechuun gaafa dhuftee sitti dabalamtu dirqama sis kabaju dirqama jalqaba haadha manaa jalqabaa sanis kabajuun dirqama keeti. Abbaa manaa itti heerumte sanis kabajuun dirqama keeti. Keessaayyuu kan itti heerumte caalaa dubartii itti dhufte san kabajuun akka haadhaatti kabajuun dirqama sirra jiraatu. Kana shari'aan illee waan shari'aanis lafa kaa'e. Hin ta'u taanaan ammoo shari'aan afur eeyyamee afur heerumaa sadii heerumaa jettee mana namaa diigdee mana namaa seenteen baxaabbatiin marzii baattee mana namaa seenin. Sittaafu wallahi keessa caalu argatta lubbuu tiyya. Gaafa lubbuu tante akkuma wallahi munaan asiisinii kaasan gaafa lubbuu tante qaqqabatti isa dubartii lama qabuu miti tokkocha nama 90 caalu argachuu dandeessa. Lubbuu tantee gad of qabi.
wanni namaa sitti hin mi'aayin. Akkuma isiin xiree fuutee bilcheessitee nama gootee dhaabsiste sanitti xiree fuudhii itti heeru miti bilcheessi nama godhii dhaabsisiifadhu. Santu sii wayya santu sitti mi'aallee. Amma waan isin ajaa'ibu keessaa wallahi iddoo jirru kanatti dubarri takka gaafa dhiira tokko wajjin walitti dabalamuu deemtu haadha manaa qabdaa jettee gaafatti. Haadha manaa qabdaa jettee gaafa isin gaafattu waan irraa goruuf gaafattu isinitti fakkaatin. Haadha manaa yoo hin qabne dirree dargaggeessa saniin geetti. Sababbiin isaa maali beekta? Xireenatu bilcheessaatti. Bilcheessi habiibtiiti jaalatteen bilcheessitu giddi bilcheessita. Ka'ee nu bilcheesse dhuftee nyaachuuf deemta. Hin jiru wanni akkasii. Obsa sii haa kennu. Ofuma keeti akkuma isin bilcheeffattee akkuma isin xiree san bilcheeffattee nama gootee dhaabsistee gaafa deemtu gaafa teessu gaafa kaatu gaafa dhaabbattu waliin bareeddu san xiree fuudhii bilcheeffadhu gaafa teettu gaafa deemtu gaafa nyaattu gaafa dhugdu isatu sirraa bareeda. Garuu gaafa waan namaa hatte shiita gogoraa jalaan godhatanni beektaami akkasitti sodaata. Yeroo osoma si waliin deemu gogoraa kan kee jala seena. Hattuu dhareenni kana maati? Akkam goota? Osoo si waliin deemu gogoraa kan kee jala seena. Yoo si waliin deemu hin hollata. Bakka ati dhaabbachuu barbaadde si wajjin hin dhaabbatu. Bakka ati itti bashannantee sammuu kan kee firii gochuu barbaadde si wajjin hin deemu. Sababa si baay'isa. Maaliif beektaa inni waan namaa ture? Maal si godha wanni namaa? Garuu waan kan kee yoo taate irratti si yoo falmatte irratti si yoo dubbatte akka ilaalaal jagnaa kiyya jettee matarratti illee yoo baatte sirraa tola isarraa illeen tola. Siin boonaatis isaan boonta. Garuu gaafa waan namaa hattuun ila akkasuma algaafa qabatee lookishina si ergee si waama. Hattuu daree si wajjin bakka san gahu hin oggu hin sodaata. Mana nyaataa bakka dhokataa bakka dukkana ta'e qabatee lookishina si ergee si waama. Maaliif jala deemtaati? Maal waan taateef? Inni maal waan ta'eef? In dhabamne bar dargaggeesni hedduutu lafa kanarra jira. Habiibatiyya. Ofis maqaa nyaattee firas maqaa nyaattee hiriyoota keessa maqaa nyaati. Sittaa hafu. Itti aansii ammoo kabraa kamiin isinii kaasa beektu waan akka ajaa'ibaatti namni hundutti saalfatee mataa itti ol qabachuu dadhabe ilmaan kee. Waan bultii nikaa irraan kuni salphina. Wallahi afaanittuu dubbachuun natti ulfaata. Si jammar sun nikaayyuun jedhamu yaa'u maqamaaf eeguma dubbachuu ta'e numaan dubbadha. Osoo biyyatti hidhattee dhuftu laal. Ilma kiyya naa fuudhi jetti haati bara kanaallee dhugaa rabbi. Ilma kiyya naa fuudha osoo haati naa fuute maaliif jedhan beekta? Paaspoortii baasanii fi as erguuf. Waan jaalatanii akka warra durii sanitti haati hortuufi ilmaan naa fuudhi haati jettu isinitti fakkaatin. Dubartoonni bakkuma jirtutti daldala nu godhatanii wanni lafa kanarra deemu marti isaanii wallahi akka horiitti nu gurgurachuuf qophaa'ee afaan banee nu eega. Nu firan qabdu. Ila soddaatiin ta'innas kan nutti heerumuuf deemnus ilma kiyya fuudhi jetti gaafa inni fuudhe osoo torbaan hin geenye osoo bobaa ilma isiisan intalli sun ulatteen argin osoo mi'aasan hin beekin torbee takkatti paaspoortii baasanii fi daa'imman keenya gara biyya ormaatti ergan. Torbee takka maali kun beekta daldala seeraan matammaan kunuu daldala seeraan alaati. Matammaan kunuu daldala seeraan alaa kan of danda'edha. Hin fuudhanii intala duraaniin ka fuudhan haa hortuuf haa bultuuf haa mucaasan gadhaabduuf. Kan bara kana ammoo fuutee soddaatiin illee deemtee paaspoortii dhaabattee baastii fi torbeetti achi erganii isiin mi'a abbaa warraan argine mi'a jireenyaan beeytu gabbaatee bishaan dhattee quraan dhattee jireenyaan argine yoo as dhuftes qalbiin isii kabira hawwa. Maaliif kabira hawwa beeytu? Rakkoo shamarran keenyaa akka ta'e maaliif akka isaan hawwan isaan irratti illee faradina. Tokkoffaa isiin qammastee laalte malee mi'a jireenyaan argine. Gaafa qammastu isa qammaste san yoo dhuftullee kaasii qammasuu fi wal feetu sunis waanuma akka sammi'aa itti fakkaata. Wanni qammasanii fonni nyaatan tokko miti beekadha. Akkuma biyyatti qammastee dhufte san waan akka kabiyyaa san kunillee akkasuma itti fakkaatasi. Garuu akkasii miti. Na dhageeffadhu. Achii deebee miidiyaarra barbaadata. Jaartiin tiyanii kaa qabdi na jalaa baddee jedha. Inni qammasiisee gadhiise ka jireenyaan argisiisne fuudhee mana haadhaati bitee ka'ee deebee gurgurate. Deebee asirratti ol ba'ee isii barbaadata. Gaafa kaan isiin maal taati? Fuutee nikarraan dubartiin beektuun qabdu akkuma jedhan san dubartii akkuma harma isii qalbiin isii rarraadha akkuma nuun jedhan sani wallahi dhugaadha. Hin beeytu nikama kanaayyuu shamarran aklaaqa kan qara'anii waa hedduu beekantu hiika nikaa beeka malee nikaanuu maal akka ta'e hin beeytu. Fuutee nikaan irra dirgim. Abbaan illee ukkaamameetuma birriin ukkaamsitee laqallaqxe nikaan irra fuudhee hidha osoo beeku. Kunis deebee achi walitti kaasa. Kun ammoo deemee maal fida? Fuudhanii walii kun jidduu kanatti fida.
jireenya baxabbatu jimaa tolfuudhanii sanbata xinnaa waliikuu kan nuuf akkamitti shamarrat akkas gurgurtee sargii godhuufis akkamitti uggitee gurgurtee sargii godhu ka fuudhu sun illee silaa dabarsee laachuuf fuudha waan ta'eef ijoo jalqaba laalladhaa. Ebaluun jaaladhe ebaluu horii qaba ebaluun afuudhuun mana ergate jettee fiiddee waan hin taane keessa seenee. Warra eenyu akka dhaqaartu eenyuun bira akka dhaqaartu maalirra akka dhaabbataartuuf laala. Waa hedduu wal keessatti qabataa beekama walitti dabalee isinii dubbadhe. Tokkoffaa ani irratti warra hidhatanii. Lammaffaa warroota shamarran keenya kan biyyaa kan heerumanii kan osoo torbeen geene gara biyya ormaa erganii. Sadaffaa shamarran osoo jirtu osoo abbaa manaatiin waliiktee kaatee deebitee abbaa manaa san haluu san deeffachuuf bakka hin taane irra of kuffistu bakka hin taane irra yookiin isa miitee ofiillee miidhamuu deemtu. Waan kanis sadan irratti gadi liixxinnaan akka irraa dubbannu abdii isinirraa qaba. Yaadas isinitti hin baay'isu mee yaada manumaaf. Masha Allah tabarakallah wallahi waan hedduu ajaa'iba kaastee yaada tokko yaada baay'ee filatamaa ta'e dubbatte san keessa akka isinii ta'uun fudhattan jedhee yaada koppilinkiif taaptaabee maaliif dhiistarree ijuma namaa keessa ilaalaa ijuma sii keessa ilaalaa oolla jechuun harkaan tafsaaf jechuun barbaachisaadha. Walumaa galatti dhaamsi isiin dhaamte dhaamsa hedduu bareedaa fi asirratti illee wanti nuti cimsuu qabnu. Akkam isiin jettetti haluu isaa bahuudhaaf heeruma ariitii tokkotu jira. Jarjiranii heeruma ariitii fa'a keessa seenu ka keessaa bahuu fi gaabbiin ammoo cinqaadhaa boru sii galee. Lammaffaa ammoo ati jireenya kan kee jiraachuudhaaf kaleessa dogoggortee jirta san irraa darbee ammoo waan biraa isarraa barachuun dirqama keeti. Itti aansuudhaan ati hiriyaa akkamii qabda? Hiriyaan ati qabdu sun hiriyaa kara khayriitti si ajaju moo hiriyaa kara hin taane si oofu? Nama hedduu hiriyaa balleessa bara. Ati gaafa bultii tanteetii wal dhabde hiriyaan marii sin barbaachisu bultii kee keessatti. Al takkataa isa moo keetiin mari'adhu. Kaleessa illee gizee walitti mari'atamtanii dhuftan sun irra caalaan namoota lamatu waliin mari'ata. Sadaffaa fi afuraffaan haadhaaf abbaan gaafa mariin xumuramee jedhame nikaa irratti wal argan. Hiriyaa gaditu jira summii bultii keetii lammaffaa bareedina bultii keetii fokkina bultii keetii gonkumaa hin himin abadan. Waa'een jireenya keetii piraayiveetii sii ta'uu qaba. Tokko nama wajjin kabajaa jiraachuu barbaadda. Hiriyaa gaarii wajjin jiraachuu barbaadda. Ati hawaasa kee keessatti kabajaa argachuu barbaaddan nama hundaafuu teessoo mataa isaa ka qabatee nama kee dhufeera teessisi. Yes. Akka inni itti dhufetti lafa kaa'i. Si galaame wanti ati irraa beekuu qabdu hawwiin nama gaariidha jettee teessoo kan keetii ol dabarsee nan kaahin. Aayishaan nama gaariidha jettee teessoo kan kee kagulaa keessa nan kaahin. Teessuman dhufeessa irra nan kaahin. Yoo haalli kiyya gaarii ta'e adadaa ossifadha haalaaf amala kiyyaan. Irra guddaan namoonni qalbii isaanii wal cabsan yeroo ammaa kana keessatti maaliif hiriyaa waliin turuu dadhaban? Torbee takka maalii waliin turuu dadhaban? Torbee lama hiriyaa wajjin hin turtu. Yookiin immoo ati nama gaariidha jettee haasawaa isaa laaltee adeemsa isaa laaltee gaafatti sitte jette keessi isaatiif haalli isaa akka qoreetitti kana mooraanutu jira. Yoo ati itti sitti ammoo akka waan nama waliin jiraachuu dhabe yookiin inni irra filatamaa namaatti fakkaatatu jira. No. Si haala keessa ilaaleeti. Kanaaf jecha hiriyaa kan kee waliin jiraattu kamiyyuu teessoo mataa isaa qabatee dhufirra kaahi. Isa yoo haalli isaa gaarii ta'e akkuma siin jedhe teessoo isaatii ol siqaa deema. Ol fuutee takkittuma miizana namaa gubbaa keettee qalbii tantee kennitee fi keessa kee kennitee fi gaafa isa bira gadi dhuftu ammoo hamileen kan keessi caba waan ati kaleessa dogoggora afaanii baateen si madaala. Yoo ati wal dhabdellee nama sanii wal dhabdee irraa fagaachuu hin dandeessu. Li'annahu nama piraayiveetii kan kee itti himte wal dhabdee irraa fagaachuu hin dandeessu. Maaliif jennaan jecha sanii si tuttuqa waan ta'eef irraa qooda ittiin quuxoftaaf. Hamilee tanteessisiin si caba. Akka ati kaleessa bultii keessa cabde yoo si beeke ati qaraa tanuma siin jettee si cabsiti. Keessattuu hiriyoota durbaa obboleewwan keenya hundi hiriyoota durbaati. Ani hiriyoota miiliyoona qaba. Garuu piraayiveetii kee keessa nam takka hin jiru. Maaliif jennaan lubbuu kiyyaa olitti eeggadha jireenya kiyya. Bakka gaarii illee yoo gahe waan saniin bakka hamtutti illee yoo argadhe waan saniin naan jette gonkumaa piraayiveetii keessatti isin barbaachisu. Lammaffaa bultii teessan keessa nama hin seensisina. Maatii keessan hin seensisina. Haateetii fi abbaan kan kee bar utuu haanni kee haati kee na cafa qabdu. Harki irra muramee, gurri irra muramee, ilkaan irra cabee, horiin na dhiita jettee harka keessa yoo cabdee bar haati ta'e. Farda wayiitu yoo akkas na godhe jette. Korma wayiitu akkas na godhe jettee himatti malee gonkuma abbaa manaa kiyyatu akkas na godhe jettu. Li'annahu maaliif beeyta yoo dhadheetiin jireenya kana himtu taate warri hiiki jedhaan hin danda'u. Abbaa faati hin dandeettu. Abbaan bar waggaa 20 waggaa 18 ifaajee uffisee nyaachisee intala durbaa tana tajaalattu imimmaa waliin gabbaasaniit amma ofii kennaa heerumna osoo hin taane
gadi baasanii kennanii fi bar booyaa boochisa isiilleen booyaa guyyaa takkitti illee bobaa haadhaa fi abbaa jalaa baatee hin beekin. Eenyu bira jira sagaleen ana bira immoo akkasitti sana booda maal godhaa? Ana bira ta'e naari namni maakiin banaa jira shokosa sana booda maal godhaa? Booyee boochiseeti kennaaf intala san. Kanaaf garaan hin danda'u waan ta'eef achi keessatti yoo isiin dhufteetti matte namni kamiyyuu akka waan namarra dhaabbatuuf hiiki jedhaan rakkoon qabu taa'e jedhaan. Haa ta'u ammoo amma namni hedduun sababa haadhaa fi abbaan keessattuu ijoolleen biyya arabaa kana jiru jechuudha. Gaafa biyyaa baanu haadhaa fi abbaa keenya osoo hin taane abbaa manaa keenyaa 50 haasofne 5 haasofne ol kaanee biraa baana biyya nu geggeessa haa jennu. Garuu gaafa biyya namaa dhufte kan haadhaaf abbaan mari'atti bultii fi achi deebite. Obboleessaan mari'atti. Obboleessi hoo maal godha seeta? Hin qama abar achitti argee bar hooma hin jirre kanatti fakkeessee hooma inni dalage kanaan wal fakkeessee maal godha gabaasa kennaaf. Isiin jidduu kana keessa maal taati beektaa? Burjaa jofti. Qalbiin isii achi haasofti, achi haasofti, silkii kaanii bilbilti. Har'a kun oga isiin jireenya ofii dhiifte nama meeqatu maqaa jireenya ofii dhiisee biyyaa bahee jireenya isaa jalaa diigamee jireenya haarawa ijaarrachuuf deeme jechuudha. Kanaafuu dubartoonni teenya isii wanni beekuu qabdan jireenyi kan kee kama mataa kee keessa jiru ta'uu qabu. Lammaffaa qabeenya kee illee agarsiisi. Waan qabdu kana abadan namatti hin himin. Akkaataa qusannaa keetiif feesu dimshaashaan barsiisi malee waan qabdu kana qabaa kanan kaadhee qabaa waan akkana ofirraa qaba hin himatin abadan. Wanti ati himatte tokko adeemsa keetiif gaarii miti. Lammaffaa ammas nageenya keetiifis gaarii miti. Wanni ati qabdu sima miidhabar. Utuu calleen isiin kallacharraa qabdu warqii ta'ee xilaata meeqa sitti bitti. Sirraa fudhachuudhaaf hannaaf. Nagaha keetiif gaarii miti qabeenyi kan kee. Itti aansee mana kee keessa keessummaa yoo dhufe irra caalaa ati ta keessummaa mana namaa dhufte maal jetti beeyta garigariin keessattuu biyyoota arabaatiif magaalaa guddatan keessatti odoo soofaa kana gara deebistee keetti hoo odoo biiffee kana gara deebistee anti fi dakhalke kana sin akkana goottee istaayiliin akkana manni kee tokko beeyta manni eessuma kiyya manni marree kiyya tokko istaayiliin asiin ture osoo biiffee siin keetti osoo televizhiina siin keetti faa akka jettu jira beetta no akkasii miti wanni kun hisdiidha. Keessumummaa dhufte feetu akka feetu samii gubbaallee haa keettu dachi gubbaallee haa keettu yoo isiin istaayilii mana kiyyaa naa ta'ee naa laala iyyuu sin jettu osoo sittuu toluyyuu baate maashaallah jedhin maashaallah bareedaadha jedhin. Sana booda hoo uffannaa irratti hoo dubartoonni hisdiin isaanii uffannaadhuma ati uffattu irratti cidha yoo dhattee sin hin jette yoo akkana si garagalte waliin haasawti yoo dugda duuba garagalte hoo sirraan bareeduu sin jettu waanuma sirraa bareedu kan. Uffanni kaleessa uffattee dhufte sun sirraan bareeduu sin jette yookiin ammoo uffanni akkanaa kun isiidhaa ta'ee fi jira jireenya mataa isiiti. Haalaa fi amala abbaa manaa kee wajjin jiraatullee gonkuma hin himin. Inni amala akkanaa qaba irra guddaan dogoggora dubartii keenya gaafa abbaan manaa keenyallee nu qajeelee abbaan manaa keenya akkanaa naaf qajeeleeraa amalli isaa akkanaa nyaadhunaan jedhaa dhuginaan jedhaa akkana naa godhaa akkana na wanti akka hisdii kana sibbitu hin jiru dubartoonni amma. Yoo ati haala gaarii isaa itti himte boru ganama jalaan garagaltee abbaa manaa keessan jalaa si baasuudhaaf dogoggoroota hedduu sitti himachuudhaaf si argiti. Hatta walloltullee wallolleen jedhiniin keessattuu ijoollee muudannoo hedduutu jira ijoolleen uumana arabaa kana keessa waliin hojjetan jechuudha. Gaafa isaan walii galuu dhabde akkaataa isaan walolan kana waan dhageettuuf waca isaanii waan dhageettuuf wallabbii isaanii wal karakkariinsa isaanii waan dhageettuuf akka nama araarsuutitti lakkoofsa isaa fudhattee ka waan isiin hin dalanne itti himtu jira. Kanaaf hiriyaa filadha. Keessattuu hiriyaa rabbiin hin sodaanne nama diinii hin qabne wajjin hiriyummaan hin barbaachisu. Yeroo tokko tokko hiriyummaan sin barbaachisu. Illa nama waan taateef namaaf namaa walitti dhiyaachuun. Inni sadaffaa immoo dubartootuma kanaan wal baradhu nama kanaanillee wal baradhu sin jettu sun summii facaaftee akkasiin deemtu beeki. Maaliif namaa wal baradhu sin jettu? Dhiisi bultii tan siin taane hin bareenne. Ati bar nama eessa ga'u gonkuma nama bultii ta'e keessa dhiisi siin jedhu akka xilaataatiin laali. Yoo maqalallee araaramuun barbaadeen saba saniif jecha araaree bultii ta'e keessatti. Kanaaf obboleewwan keenya dubartoonni ta'e tokkummaan dubartoota maaliif barbaachisa? Irra guddaa tokkummaan dubartoota nageenya keenyaafis barbaachisa. Waliin tolla, wal taana, waan nama siin jedhaaru kan iccitii kiyyaa miti, iccitii keetii miti sii ta'u keessaa fudhadhu waan barnoota sii ta'u. Waan barnoota siin taane yoo ta'e hoo nagaa keetiin keessaa dhiisi. Irra guddaan nuti fookas wanni gochuu qabnu nageenya mataa keenyaa, nageenya hawaasa keenyaa, nageenya sammuu keenyaa, nageenya ijoollee keenyaa eeguu qabnu. Aarii kan akka masiin jette kanatti kaleessa hiikamte har'a heerumaan maaliif fidda? Shuu jijjiiramni maaltu jira? Kaleessa maaliif baate? Amala kee of to'attee irra caalaan kee gaafa hiikamne booda amala kee hin arginaa bara.
gaafa kaleessa namni nutti hin jirta akkana taata obsi wakka nun jedhan kana hin dhageenyu gaafa bultii san keessa baanetu nu miidha nutti deebi'e gaafa san ufa garra waan namni nun jedhu eega kanaa hoo maal taana bultii see deebi'uudhaaf tattaafan yookiin immoo haasoo laallee waan sun san irra caalu fa'a nutti fakkaate bultii san keessa baanee gara biraa deemuuf deemu kanaaf obboleewwan kiyya warra biyya namaa jirtan keessattuu bultiin amma diigamaa jiru gaaga'amaa jiru bultii warra biyya namaa jiruuti. Maaliif jennaan wal bira jiraachuu fi gargar fagaachuun adda adda. Irra caalaa namni yoo gargar ture nageenya mataa isaatiif iyyuu wal dagataa deema. Waggaa 6 turre 8 turre abbaan keenya manaa keenya irratti fuudhe jennee himan. Ilma namaati fuudhuun isaa shakkii malee. Isinii galaami. Kanaaf jecha walumaa galatti sa'aatii dheeraallee fudhannee jirra asoosama xiqqishuu takka isinii dubbisaa koppilinkii fi taaptaabii godhame. Seenaa bareedoo takka irraa barattan jedhee yaada al takka maaliif jennaan mee namni akkatti fudhatuun qaata haasawa dheeraa gorsa haasawa dheeraa fudhanna laakiin immoo amma aartiidhaan sammuu keessan hamuuf hatuuf paartii akkasitti deemnee jirra. Aartiin kun miira namaa sochoosa akka waan miira namaa kana keessa dhalateeti. Zabana rasuulaatu sallallahu alaihi wasallam yeroo sahaabonni jihaadaaf deeman warra sagalee isaanii ol fuudhee dubbatu yookiin immoo warra akka gootummaa itti maru waa'ee biyyaa kana fa'aa itti haasa'u afoo kaayan. Gaafa sammaal ta'a juhdiin kun yookiin immoo waraanni kun akka malee onnee godhatee ka'a. Bakka wanni sun miira namaatu ka'a. Uumamaan aartiin nama keessa jira. Nama gariitti irraa fayyadama, nama gariin immoo irraan fayyadamu. Yoo munaan dhaamsa qabaatte taafuftu yookiin immoo gabaabsee dubbii tanaan xumuree sa'aatiin anillee aamsan qabu ituun tacanaannaqiin irraa dubbadhu waan dabarsuu barbaadde dabarsi. Hin qaqqaba wanti hundumtu. Ayye inshallah. Nee koppilinkii godha akka. Video bayi meeti video baate kasina jira. Mati koppilinkii godha maal taatanadha koppilinkii share godhame maali. Ani jira akka malee natti oo'eeti video ba'uura ishee qaa video sinii baash. Manallee muluu gadi nadhiistanii bara morma irra nu gaggabaabsa nama lama godhamu bisa. Akka hawwii keessi dabarsu jedhama. Ishin darba bakka bareedee irratti sokkee. Hafuurri anaayyoo hafuurri na deebi'e. Ummata qeessee mee koppilinkii osoo asoosamni hin dubbatin koppilinkii marra 5 hundi keessan warra asirra jirtan ilaanillee jalqabii kinu. Mee asuun suusumoo eenyutu maa socho'a maayikiin isii banataa deebiti waa dubbachuu heddina fakkaate. Habibatiiti waan keessaa sii ta'e qalbiitii anaa qabadhate hin baay'ee. Hin banne haasuu sitti fakkaate malee hawwii alkaffa hin banne shiinu. Suusuun ayyee ishii suusuudha. Ayyee taa'ee barumsa qabu. Maa uffata sadan saanaa bichuun akkannisa qabuna. Gannafamu bichuu. Hadiyyaan keessa sii ka'a malee hin qannasamu lubbuu kakuu waan ittiin gurguramaa jiru. Okay, dirqama kaalaayitii tan ibsachuun ijallee na haa dhukkubsitu. Ina ta'ee jiraachuu amma dhageessisa. Nagama akka malee. Okay, dirqama kiyya natti ta'e malee haalli naaf mijataa miti. Walumaa galatti very beautiful flags. This one's UAE Emirati. This one's my first country. Wow. This is my logo. Gurmuu guddinaa fi jijjiirama godhamte. Mashallah. Gaazexeessitoota bareedduu wayii ta'ee ilaalchisanii dhufuudhaaf. Me, I like this one. Yeah, I like this one. Dhakaa qophiin sagantaan torbaanii xumuramee asoosama xiqqishuu takkaan isinii dhufaa yoo haalli keessanii fi amala natti toltan illee amala tola. Yoo isin fokfoqeettanis fokfoq jedha waanuma jiru. Amala baay'ee qabu nagartu. Amala ajaa'ibaa qabu warri nu jala jiran marti isaanii wallahi. Yoo marattuun beeka. Amala qabu. Ayyee. Koppilinkii nagatti matana. Ayyee jazakallahu khairan. Guys, koppilinkii godha. Taap koppilinkii warri kun. Wallahi. Gochaa jiru maashaallah maa garsaru. Andaandee ko haasaanu naasofnus jalatti minyaa'ee ni irraanfatu. Dhugaadha garuu. Ayyee goolabbi xumura irratti isinuyyuu hin beeytanii asoosama dubartii biyya namaa turteeti akkam taatee isa turtee walumaan ilaallaa. Hayyee asoosama seenaa jedha inshaallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان ألد قدين جمات إدو الألوتكو هند هموس إمبربادو duraan amantii kiristaanaan qaba ture. Haa ta'u maatii kiyya sabaan dhaladhe. Akka tasaa ta'ee anaa haati kiyya ulfaa abbaan kiyya narraa du'e. Jechuun anaa haadha kiyya garaa keessa jiru abbaan kiyya narraa du'e. Yeroo tokko tokko abbaan kiyya maaliif akka du'e yoon hin gaafadhu haati kiyya na dhoksiti. Waa malee miti. Dubbiin sun quuphaa natti ta'e. Anaa fi obboleessa kiyya tokko qofa qabdi haati kiyya. Kanaafi haati keenya nu guddisuuf jecha mana namaa keessatti uffata miicaa akkasumallee yeroo san harkaan daakan natti fakkaata haati kiyya midhaan katumtu arge. Maaliif tumta jedhee yoon hin gaafadhu namaaf tumtee harkatti nuuf qiccee yeroo isiin qorsoo yookiin naannoo tokko tokkotti akaayii jedhama. Akooftee nu nyaachistus nin beeka. Haa ta'u abbaa malee guddachuun namatti ulfaata. Keessattuu maatii rakkataa keessatti. Akkasuma osoo jennu carraa barnootaas hin arganne. Hin jiru jechuu kiyyaa miti. Ani immoo hin baranne sababbiin abbaa hin qabneef sababa haati teenya carraa nu barsiisuu hin dandeenyeef barnoota malee guddadhe. Akka tasaa ta'ee maatiin haadha kiyyaa naannawa magaalaa Finfinneetti ka dhiyaatantu jira. Jechuun obboleettii isiiti. Kanaaf gaaf tokko maal jetteen ani umrii 13 yookiin 14 jidduu jira. Mucayyoo tana haa barattuu na biratti galchii naan jette. Anillee magaalatti galuun kun waan guddaa natti fakkaate. Haa ta'u carraa barnootaas ni argadha jedhee mana namaatti guddadhe. Wayi abbaa dhabuu, wayi haadha biraa deemanii mana namaatti guddachuu. Yeroo kanatti an barachuu dhufe se'e isaan immoo hojjettuu manaa na taasisan. Barnoota ji'a dhufu eegalta. Ji'a kaan eegaltaa naan jedhan. Ani garuu baatii saddaan hin beeku baay'ee. Kanuma keessatti mana namaa kana keessatti jiraachuun natti ulfaate. Ani mucayyoo bareeda lafaa dhufaa jirtu takka ta'ee alallee babbahee suuqallee ni erguudhaaf yeroo kanatti ala fa'a turuu eegala. Kanatti haati manaa eessuma kiyyaa natti akkamti. Dheekkamsarraa kan ka'e ani akka waan nyaadhee fixuutittis yeroo eessumni kiyya hin jirre natti dheekkamaa turte. Hin quufuutti fakkaata. Golli ormaa goluma ormaati. Ammas utuu harmee koo wajjin jiraadhee hin quufin carraa tokkotu na mudate. Eessumni kiyya akkan biyya namaa deemee uf jijjiiruuf natti hime. Biyyuma namaa ka jedhan kanas hin beeku ture. Garuu yeroo isaan televizhiinaan ilaalan waan babbareedaa tokkotu natti mul'ata. Anaaf televizhiiniin kuniyyuu naaf dinqiidha. Egaa yeroo kanatti waan tokko eessumni kiyya mana kana keessatti akka miidhamaaru waan argaa tureef na waamee kophatti nama takkatti illee hin himin carraa tokko siif argee jira. Ati biyya alaa deemtee maatii keetis anas ufis jijjiiruu dandeessa jedhee waadaa na seensise. Bareechee lafa kaahee natti hime. Akkan inni natti himetti waanuma xiyyaaraan deeman natti fakkaata. Ani immoo fuudhee dallaalatti na kenne. Dallaalli kun guyyaa 3 natti fakkaata. 4 natti fakkaata. Naan deemaa dhaqeetii dallaala biraatti dabarsee na kenne. Dallaalli kun yeroo dhagahu daangaa Suudanii gubbaa geenyeerra. Yeroo daangaa Suudanii gubbaa geennu ani mucayyoo xiqqoo ture. Haa ta'u san hundattuu waan himuun hin barbaanne waan jiruuf ani akkuma ta'ettu Suudan seene. Suudan seenee mana namaattis karattis dheebbochaa miidhamaa akkan ta'aa ture hunda ibsuudhaaf miira kiyyatu sirrii miti. Har'as taanaan ani sirrii miti. Waan na godhe abbaa malee guddachuun haadha hiyyeettii yookiin haadha rakkattuu biratti guddachuu naa wayya jechaa ture. Haa ta'u abbaa dhabuun haala dhabuu nama taasisa. Yeroo kanatti Suudanii seenee achumatti mana Arabaa hojjechuu eegale. Hin dhaga'amaa sagaleen kiyya. Mee maaliif koppilinkiin goone ashaangulliitii boo'ichaa kan ergitan? Ani barreetti ciqqabee guyyaa meeqatti yaadee isin qopheessa akkanatti isin koppilinkiin garaa isin nyaatee ashaangulliitii boo'ichaa ibsitanii. Hayyee golli ormaa ormumatti na dabarse. Waan hin irraanfanne keessaa gaafa biyya jiru yeroo isaan distii dhiqinaan jedhan irraanfadhee irraan darbe seenaa kana. Dhiqinaan jedhan ani immoo kotottadhee yeroo nyaadhutu natti mul'ata. Har'as haati ormaa haadhuma ormaati. Biyya Arabaa kanatti yookiin biyya Suudanii kanatti haadha hamtuu takka bira gahe. Isaanis nyaataan na miidhan. Ani immoo garaan kiyya anuma qofatu nyaatamoo tiktokiin kiyya mallee narra cufaa jira. Bismillaahi aduwwii akka dheengaddaa na godhe.
hayyame Linkii koppilinkii godha. Narra gubaara yaalamte en beeku mallattoo hin agarsiisa beekta. Daqiiqa 5 siina kanaan jedha. Akkasii. daqiiqaa 20 yeroo baay'ee natti dhufa naanis. Yaaliidha gubatuuf jechuudha. Walumaa galatti mana Arabaa Suudanii seenee achumattiin xiqqoo daddabe. No hababaa wayii isa kennaaf hime. Ijaazaa yookiin boqonnaa jedhan bahuu eegale. Amma immoo namaan wal bare. Akka tasaa ta'ee an dhalattuu godina Jimmaatti siniin jedheemi mucaa tokko isa Arsii ijoollee Arsii jedhamu tokkoon wal baree akkaataa jireenyaa haala jireenyaa hunda Suudan keessatti eegalle. Anillee mana namaa waan tureef biddeen hojjechuu baay'een beeka. Duraaniyyuu akka nama sarraatanyaatti jiraataa ture. Wanni suni sammuu kiyya keessaa nan banne. Heerumus bultiin tun ana bultiinatti hin fakkaanne. Maaliifi gorsa bultiis argee hin beeku. Haadha kiyyas akkaataa abbaa kiyya waliin jiraattu waan hin garreefi akkuma gabaraatti jiraataa ture. Yeroo kana mana nyaataa wahii bananne. Halkan biddeen dhaaba. Guyyaa biddeen dhaaba. Wantummaan dubartummaa yookiin hinaafummaa jedhu kun na keessan jiru. Maaltu akka maal ta'e adeemsa karaa Suudanii fi jidduu Itoophiyaadhaa dhufsantu waan na mudate waan an himuu hin barbaannetu namummaa kiyyarraa na baasee jetti. Eega kana bultii ijaarradhee waggaa 4 akka sarraatanyaatti biddeen hojjedhaa. Yeroo tokko namni kun abbaa manaa kiyyaati moo miti jechuullee eegala. Miirri kiyya akka sirrii hin taane waan beekuuf dogoggora isaatii miti jechuun barbaannu dogoggoruma kiyya jechaa akkasii waliin jiraachaa ture. Haa ta'u yeroo tokko lolli wahii ka'ee yeroo sanatti Suudaan gadhiisnee baane. Yeroo kana biyya Itoophiyaatti maatii isaa biratti waliin galle. Hin irraanfanne amantii musliimaas fudhee jira. Haa ta'u garuu amantii musliimaa fudhadhe malee namni an amantii musliimaa waliin fudhadhe kun hin salaatu, hin soomu. Guyyaa tokko akka geexiititti salaataaf yookiin guyyaa Jum'aa namoota tokko waliin deemu ni arga. Anis hin salaatus, hin soomus. Garuu amantiin kun maal akka ta'e naaf hin gallee jetti. Eega kana gaafa garii mana kiristaanaa yookiin beeti kiristaanii yoo ani hin deema jedhu waliinuu deemnaa naan jedha. Akkasumatti waliin jiraataa ture. Waa'ee amantii kana immoo bal'istanii nan gaafatinaa jette. Eega kana amata 3 fi amata 4 erga waliin jiraanne booda gara maatii isaatti waliin galle. Waan hin taanetu na mudate. Ammas mana ormaatti gale jechuuf haa ta'u biyya ormaatti gale jechuuf haa ta'u jechuu hin barbaadu. Sabaanis tokko mana isaaniititti gale. Gaafa mana isaaniititti galus ammas hojjettuu manaa ta'ee jiraachuun koo itti fufe. Maatiidhaan walitti galle. Haadha isaatiin, ijoollee obboleewwan isaatiin walitti gale. Dhugumatti wanni nama seenessu achitti illee akkuma hojjettuu manaatti jiraataa ture. Miirri kiyya gaaf kam na cabe beektanii gaafa ijoollummaadhaan eessumni kiyya na fudhatee magaalatti na galee naan galee hojjettuu manaa ta'e san irraa miirri namummaa na keessaa cabe. Waan fedhellee yoo naan jedhan natti hin dhagahamu. Maaliif jennaan namummaa fi ijoollummaan gaafa ijoollummaa keetii yoo miidhamte sammuu saniin haduudaa jiraatta. Yoo mirga kiyyaaf falmadha jedhe na cabeera hamileen koo. Dubbachuus mormachuus hin danda'u. Sababbiin isaa barnoota hin qabu waan ta'eef. Egaa ka jireenya bultii kanattiin isinii deebi'a. Yeroo kana maatii abbaa manaa kiyyaa wajjin jiraachuu eegale. Yoo xiqqaate namoota 8 nyaata hojjetaa ganamas galgalas utuu akkas jedhuu hin irraanfanne. Carraa ilmoo argachuu tokko argadhe. Ilmoo intalaa takka argadhe. Alhamdulillah jireenya jechuun kana jedhee eegale. Garuu gaafa intala duraa argadhu hin gadde. Maaliif jennaan wantuma ana mudate santu isii mudata jedhee miirri addaa natti dhagahame. Hin booye utuun dhiira ta'ee dahee jiraadhe jedhee ammas hin irraanfanne. Seenaa qalbii namaa nama cabsu tokko. Obboleessi kiyya maatii kee quba qabda naan hin jettanii hamma tokko darbee waggatti al takka quba qaba. Gaaf tokko deemeellee dhaqee ilaalee beeka. Haa ta'u obboleessi kiyya miira addaa tokko keessa ture. Dubbii kana dubbii obboleessaa ittiin isinii deebi'a. Waa'ee kiyyattiin deebi'a. Yeroo kana mana namaa kana keessatti akkuma hojjettuutitti ergamaa akkasumatti jiraataa ture. Haa ta'u akka tokkotti yeroo tokko irra darbee ani hojjettuu mana kanaati moo haadha warraa nama kanaati jedheen yoo ilaalu miirri kiyya sirrii miti. Ammas miira kana ibsuu hin barbaadu jetti. Anuu ofitti hin beeku. Haa ta'u gaafa
daa'imni koo waggaa lama geette biyya Dubaahii kana dhufe. Eenyutu na ergee akkuma ta'e ta'eeti biyya namaa kana deemuudhaaf kadhadhee innis deeminaan jedhee asittis silaahuu garba yookiin immoo dalagduu mana namaati achis deemee dalaga jedhee murteessee Dubaahii deeme. Waggaa 3 waggaa 4 hojjedhe. Kana keessatti saantii takka hin qabu. Dhagahamee seenaa koo dura ijoollummaan dagatame. Amma hoo maaltu natti jira laata? Waan dalage hundaa abbaa manaa koo kanaaf ji'atti utuu hin gahin liqeeffadhee gizee erguufitu jira. Ani maaliin naa hojjeta laata jedheellee isaa kana hin mormu yookiin jala deemee hin gaafadhu. Ergi jennaan erguudha. Nin jaalladhas nin sodaadhas jette. Eega kana gaafa waggaa 3ffaa yookiin 4ffaa xumuru mana wayii lafti achi jiru tokkotti naaf ijaare. Nuuf ijaareera galatoomii jedhaan. Garuu manichi booddeen isaa mana osoo hin taane anaaf godoo naa ta'e. Egaa mana ijaarsa kana keessatti maqaa haadha isaatiin lafti jira. Haadhaan ijaarrate. Ani waa'ee lafaas waa'ee manaas hin beeku nan gaafatina. Ijaarame jennaan manni ijaarame qofa. Maaliif yoo naan jettan ijaarsa isni naaf ijaare sana amanee fudhadhe. Manni garuu ijaarameera. Waa'ee manaa kana irra deddeebi'uun kiyya shamarran hedduun manaa fi lafaan gowwooman waan ta'eef bakkitti mucucaadhe bakka manni kun maqaa abbaa biraatiin jiruutii jette. Dhumarratti gaggabaabseen isinii himaa. Egaa seenaan kiyya seenaa hedduu garaa nama nyaatu. Eega waggaa 3 ture booda dhukkubbiin tokko natti dhagahame. Akka malee ulfaata. Hojiin mana sanaa amma gara uffaatiin yookiin gara kalee kiyyaatiin dhaabbii fi dhiita'uun tokko natti mul'ate. Hedduu miira keessa seene. Yeroo kanatti hin gala jedhee meeshaa yoo xiqqaate kiiloogiraama 200 ol madaamiin tiyyees rabbiin naaf laafisee fe'adhee biyyatti galche. Utuu ani hin galiniin dura garuu meeshaa kana ergadhe. Meeshaa kana warruma abbaa manaa kiyyaatti ergadhe. Gaafan hin gala jedhirraa baatii 3 dirqama dabaladhe. Maaliif hojjettuu haarawaa waan fidataniif hojjettuu tana isaaniif barsiisuuf jecha ji'a 3 itti dabaladhe. Meeshaan kiyya na dura ji'a 3 gale. Ani meeshaan qabaa, manan qabaa, abbaa manaan qaba jedhee hara galfiidhaan gaafa gara biyyaa dhukkubsadhee galu. Yeroo kanatti waan isin ajaa'ibu silkii naa biti yoo jedhan baatiin namu argee bita. Keessattuu maatii isaanii kana godhe jennaan godhuu malee guyyaa takka ofiif hin kaa'an. Baatii raatiba baatii takkaa qofa of harkaa qaba gaafa biyyatti galu. Akkasumatti abbaan manaa koo guyyaa gaafa an Finfinnee dhaqasan natti dhufee Finfinneetti waliin bohaarree wajji dabarsinee gaafa lammataa fi 3ffaa maatii isaa biratti gale. Yeroon ani maatii isaa biratti galu alhamdulillah daa'imti tiyyees naa jabaattee jirti. Meeshaan ani gaafsan galche hundisaa hin jiru. Kun baafatee itti fayyadamee kun immoo fudhatee uffateera. Kaargoon an erge hundisaa duwwaadha. Gaafan meeshaa koo gaafadhu meeshaa maal nu biraa qabda naan jedhan. Akkasittuu imimmaan koo xuruurataa cal jedhe. Guyyaa 3 4 bule 5 hin jaheeffadhe. Guyyaa kana keessatti manni garuu hin jira. Mana jechuun dhaabbatee qofaaf mana hin jedhamu. Manni kun waan hedduun isaa hin guutamne. Akkasumattuu dhoqqee takka laxxafamee yookiin immoo waalikki lafaa qofti galee duwwaan isaas ilaala. Manuma san keessatti gale waan isin ajaa'ibu. Waan tokko tokko sirreeffadhee harka kiyyees duwwaa ta'u achitti gale. Waan nama ajaa'ibsiisu. Abbaan manaa kiyya fuudhee ilmaan 2 horatee jira. Ani quba hin qabu. Kun hundinuu ka ta'eef sababa an uf wallaaluun yookiin jireenya mataa kiyyaa mootummaa mataa kiyyaa waan wallaaleefi jedhe. Taabtaabiin hin jiru. Dadhabeera taabtaabiin hin jiru. Waan sun jala dadhabeera. Gaafa kana dhumarratti yeroon ani mana kana keessatti meeshaa tokko tokko naaf kennaa jedhuun haati isaa yookiin soddaatiin tiyya meeshaa takka hin qabdu. Cal jettee jiraatta taanaan ona kana keessa jiraadhuu naan jette. Tole jedheen fudhadhee daa'ima koo wajjin jiraadhe. Gaafa 3ffaa immoo inni akka fuudhe natti himan. Hin garagale yoo jette dhaabbataan garagale. Sammuun koo na deeme. Waa meeqa eenyutti himadhe abbaa hin qabu. Haati kiyyees fagoodha. Hiyyeetti namni waa na bira dhaabbatu tokkollee hin jiru. Kana keessa obboleessi kiyya ittiin deebi'a. Dubbii obboleessa kiyyaatti obboleessan qabdu naan hin jedhina. Ani obboleessa tokko qaba. Obboleessi kiyya sababa
guddina isaa haala guddina isaa irraa ka'een rakkoo adda addaatiin isa mudatee hin dhugas hin sakkara gaafa tokko akka tasaa utuu inni dhugee ijoollee dargaggeeyyii wajjin halkan dhiichisaa yookiin caffaraa deemu harka mootummaatiin qabamee ukkaanfame. Laakiin jireenya isaa keessatti hin jiraafi hin du'ee isaallee hin beeku. Waan isin ajaa'ibu waa lama na qunname. Guyyama fuudha isaa dhaga'u, guyyama fuudha abbaa manaa kiyyaa dhaga'u, obboleessi kee akkana ta'uu isaallee dhagaye. Anaaf maal jettan? Torbee tokkoof uf hin beekne akkasumatti mana yaalaa ture jetti. Eega sanii xiqqishuu uf beekee gaafa mana yaalaa irraa bahu manuma onaa duwwaa sanitti deebi'e. Abbaa manaa kiyya sii taatu mana keenya keessa deemta. Sii ta'uu baattu immoo deemuu dandeessaa naan jedhe. Mee osoo isin taatanii maal naan jettan? Achumatti rakkachaa dheebbochaa ture. Gaafa kana mala tokko baafadhe. An namas hin qabu. Rabbiin malee daa'ima kiyya kana dhiisee deemuu hin qabu. Daa'ima kana hin fudha jedhee ufiin haasawu akka waan maraattutti ilaalame. Nin beelawe ammas beelli ijoollummaan mana ormaatti na bare ammas nan dhiifne numan beela'e daa'ima koo wajjin dheebbachaa ture. Gaafa tokko ala taa'een utuun ufii kiyyaan haasawee boo'u mucammaan obboleessa isaa ka'an guddise hin deemtamoo hin deemtu qe'ee kanaa jedhee burcuqqoo bishaaniitiin na darbate. Xiqqoo fuula kiyya kana jalaa jedhee burcuqqoon sun girgiddaa cabse. Gaafa kana halkan miti guyyaa miti halkan qe'ee sanaa badee jetti. Eega kana hin bade daa'ima koo fudhadhee biyya kootti gala. Dhumarratti gara seeraatiin himachuufis yoo ta'u lafas hin beeku namas hin beeku abbaan qabu haati kiyya rakkattuudha. Dhumarratti mana sanis ganamee jireenyi kootis zeeroo ta'ee gara biyya kiyyaatti daa'ima kiyya fudhadhee jiraataa jira. Amma garuu mana namaatti daa'imni kiyyas mana namaatti anis mana namaatti gallee biddeen hojjechaa guyyaa galgala manatti gallaa anaaf daa'imti kiyya seenaa xumuraati. Walumaa galatti obboleewwan kiyyaa as keessaa wanni isin barattanii amma miira keessan keessa akka dubbiin kun seenaa gala osoo haasawa waan biraa sadii haasa'ee haganan laaltan haganan hawatamtan. Wanti ati kanarraa bartu uumamaanillee akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haalan nama miidhu mucayyoon tun haadha biratti deebitee haati siya manama guddaadha. Ufii biddeen hojjettee daa'ima dubaraa sii jalaan deemtee haadha siisan kunuunsati ilaala. Cabdee ilmoon isiillee si jala cabaarte haati isiillee jechiidha. Rakkinni gaafa sitti gaffurame wallaahi rabbuu biraa sitti gaffurame. Wanni nuti irraa baruu qabnu ahbaabi seenaa namaa qofa dhaggeeffanne koomentii barreessinee ashaangulliitii gochaa erguu qofaa miti. Ati maal keessa jirta? Seenaa kana makeetii miti. Haadha malee hin guddanne, abbaa malee hin guddanne, bakka itti heerumtu adda laallachuu dhabaaf akka taatu adda laallachuu dhabaadhaaf waa meeqa si mudate sirratti hin fuune sin ganne mana keessaa sin baafne yoo rabbi jedhe mucayyoo san yoo umriin na jiraatte umriitti yaachiin geettu li'annahu maaliif jennaan na'uudhu billaahi rabbi umriin haa dheeressu anatu akka malee haafaa namni haafuu amata dheeraa allahu a'lam haga jiraatu yoo rabbi umrii kiyya na jiraachise jechuudha mucayyoo san lafa isiitiif mana isii san lubbuuti itti wareege fuudhuudhaaf qophiidha yookiin si wajjin wareegamu yookiin seeraaf sii murteessa yoo hagana zirri gurguramu hin gurguramaan beekaa maatis wal beeyna yoo lafti sun gurguramte yookiin namni ragaa isii ta'uudha manni abbaa biraatiin jira homaa gochuuf hin danda'u. Qabeenya keessan eenyuun harka jira? Jireenyi keessan eenyuun harka jira? Namni sammuun keessan eenyuun harka jira? Mallaqa dhabuun, sammuu ofii dhabuun, maqaa jaalalaatiin bitamuun, shawshaawwaa ta'uun, siigalee hamileen kan keessi dhahamee cinqamtee waa meeqa keessatti jirti? Obboleessi kan kee laal obboleessa dhabuu waan nama godhu. Haadha dhabuu waan nama godhu. Kana tafsiiran godhin. Qalbii teenya dhabuun maal akka nu godhaa jiru. Keessattuu biyya namaa kana keessa jiru kaanii silkii binna, kaanii suufa binna, kaanii itti fuudhu, kaan babdilimsi binna. Jireenyi kan kee hoo zeeroo. Duburaa miti ilma dhiiraatiyyuu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti duburaa miti ilma dhiiraatu biyya namaa gaafa na jiru giiftii kenna gooftaa kenna jedhaniin wallaahi gaafate buute kiisiin kan kee duwwaa taanaan duwwaadha namni gargalee silaalu hin jiru. Engadda sosoma engadda ramcaan sun duwwaa harkisi duwwaa ta'e dhumni isaa tun hoo maal isiin duwwaa ta'e namni hedduu waa ijoollee biyya arabaa kan irraa dubbata ijoolleen biyya arabaa keenya jijjiiramuu qaban ijoolleen biyya arabaa keenya of ta'uu qaban dhima bu'aniif
hamma nuti jijjiiramnutti boottee miti osoo waan feete taate waa takka arguu hin dandeessu. Sirratti fuudhama dhumti kan kee. Yoo rabbiin nu sattare malee hundi keenya dudduuba keenya masaanuun hin jirti. Kara beekaatu mangalaa. Laman dhabin kaa. Jechuun laman dhabin haa dhuftu siin rakkoo hin qabu. Mallaqa kee qabadhu jireenya keetiif ijoollee keetiif amma mucattiin tun haati isiillee daladduu mana namaa taatee turte. Isiillee daladduu mana namaa taatee turte. Ilmoon isii sadaffaallee daladduu mana namaa taate. Mucattiin tun obbolee jechuun ilmoon isii ta duburaa tunillee dhumarratti ka akkuma isii kana taatu. Yookiin durrii yoo itti jalaa fudhata yookiin namatti sossobee karaa baharaatiin